Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftootatti akkasuma ilmaan Oromoo qaqqaalee jirtu baga jiraattan isin jecha ayyaana ramu application ajaa'ibaa takkan qabadhe isin dhufe salaama qofaa miti jechuudha. Buliyan kiyya application kun maal jechuun keessanii nafu faayidaan isiidha. Application kana faayidaan isii viidiyoo adda addaa bakka hin taane yookiin bakka isin mijoone tokkotti bakkuma barbaadan viidiyoo tokko waraabbattanii eegasii ammoo viidiyoo sana bifa ajaa'ibaatti wantoota adda addaa duuba keessan keettanii agaraawundi isaa jijjiiruuf jechuudha. Viidiyoo naa ta'u suuraa naa ta'u wantoota duuba keettanii haaluma salphatti bakka ittiin eddoon isin itti kaatan sun mijaawaa waan hin taaneef jechuudha. Haaluma salphatti jechuudha. Fiddanii viidiyoo sana duuba keessanii akkuma jirutti wanta isin duuba san jijjiire kan miidhagaa san biratti akkaataa itti deeffattan isin argisiisaa jechuudha. Buliyan kiyya baay'ee bareeduudha. Baay'ee isin hin dhibdu jechuudha. Akka application kaawwanii wantoota magariisa wantoota adda addaa isin hin gaafatu jechuudha. Application isin argisiisu application haarawaa miti namni hedduun agarsiisee illee jira. Haa ta'u malee tartiiba isaa waan hin argisiifneef isin argisiisuun dirqama ta'e jechuudha. Okay, application gadi buufattu CapCut ka jettu kana application kun wanti aappii kaawwaniin adda isa godhee fakkii godhu aappiin kun amma fakkeenyaaf application kaawwanitti wantoota magariisa isin barbaachisa. Application kanarratti ammoo wanta akka isin hin barbaachisu jechuudha. Akkuma barbaadanittiin irraa muruu, hir'isuu, dheeressuu wanta barbaadan irratti hojjechuu ni dandeessan. Keessaafuu fayyadamtoonni YouTubeedha. Baay'ee isin fayyada jedhee itti amanaa jechuudha. Warri ijoolleen baadiyyaa fa'aa jirtan baay'ee isin fayyada itti fayyadama. Okay, application kana Play Store keessa seenaatii achuma gadi buufadhaa gatii baay'ee isin hin gaafatu. Play Store keessa seentanii maal jettanii barreeffattu bakka gubbaa san irratti CapCut jettanii barreessitu. Haala kana jechuudha. CapCut kana jechuudha. Egaa anamma dura gadi buufadhee jiraaf update godhinaan jedha. Ana gadi waan buufadheef isin gadi waan buufadhee. Egaa gadi buufattanii aappiin isii tana okay jettanii keessa seentu eegas allaa hojjettaniini haala kanatti ni keessanii dhuftee bakka mallattoo edha yookaan pilaasii kana yeroo takka kilik gootu egaa kilik gootanii as keessanii filattu yoo viidiyoo of duuba kaa'uu barbaadan bakka viidiyoo jedhu kana filattanii viidiyoo galarii keessa dura gadi buufattanii jaayiza gochuu qabdan jechuudha. Akkasuma footoolee jechuudha. Eegas yoo viidiyoo of duuba kaa'uu barbaadan isii kana filattanii viidiyoo gadi buufattan san irratti kaawwatta. Yoo footoo barbaadan ammoo bakka footoo jettu kana filattu jechuudha. Haala kanatti namni footoo tokko filadhee isin argisiisu fakkeenyaaf mee nama footoo kana filadhu kun akkuma argitan amma kana of duuba kaa'ee viidiyoo san irratti hin gallakkisuu barbaadaa jedhu fakkeenyaaf isin argisiisaa jechuudha. Gadi buutanii aad ka jettu kana kilik gootu jechuudha. Egaa gootanii kunoo bakka kanattiin quba keessaniin xiqqoo qaqqabdan jechuudha. Ni harkistu bakka viidiyoon keessan amma inni itti dhaabatu san akkanatti wal qixxeessuudhaaf jechuudha. Ni harkiftan jechuudha. Haala kanatti eegasii eega geeffattanii of duuba deebitan jechuudha. Eegasii ammas xiqqoo gara jalaa kanaan jechuudha. Asiin of duuba deebitanii bakka hattuutan ni argitu kilik gootu yeroo takkaa fi eegasii aad bakka kana kilik gootu amma viidiyoo fidattan jechuudha. Viidiyoo bakkattoo adda addaatiin waraabbattan san deemtanii barbaadanii ni fiddu jechuudha. Mee nama viidiyoo tokko haa fidu fakkeenyaaf nama viidiyoo kana fidu akkuma argitanii viidiyoo kana ni fida. Irraas muruu yoo barbaadan bakka kat jettu kana bakkattuu akka maqasii kanaan irraa muruu ni dandeessu jechuudha. Yoo hin barbaanne ammoo aad ka jettu kana aaduma gootu. Haala kanattiin akkuma argaa jirtan amma as fidee jira jechuudha viidiyoo kana jechuudha. Kun amma viidiyoodha akkuma argaa jirtanii amma akkuma argaatan amma kana balleessee kana duuba irratti dhiisuun barbaada jechuudha. Kana alaabaan irra jiru kana irratti kana ammoo duuba kana balleessuu barbaada jechuudha gongumatti. Amma akka argitan viidiyoodha jechuudha. Viidiyoo kana duuba isaa jiru barbaada. Okay, maal gochuu qabdanii jala kana gadi buutanii jechuudha. Gara jala kana akkana xiqqoo harkistan jechuudha. Egaa harkistanii kun bakka kana ni argitan jedheen yaada. Remove background bakka kana yeroo takka kilik gootan jechuudha. Haaluma kana akkuma isin argaa jirtan amma jijjiirameera kuno dura duuba isaa waan biraati. Amma duubni isaa gonguma keessaa badee jira jechuudha. Isinis viidiyoo barbaadan bakka barbaadanii kaatanii bakka barbaadanii viidiyoo keessan hojjettanii eegasii ammoo deemtanii viidiyoo haa ta'u suuraa haa ta'u wantoota adda addaa babbareedaa fidanii duuba keessan keettanii haala kanattiin eegasii viidiyoo keessan irra dabarsuu ni dandeessan jechuudha. Akkuma argitan amma fidanii dubbachiisuu kan taphachiisuu barbaadan bakka tootana kilik gootu kunoo amma viidiyoo kunoo dubbataa jira jechuudha. Haala kanattiin isiniif achi dhumata jechuudha. Akkanumatti deemee isin wal qixxeessitanii eegasii dhifama. Eegasii maal gochuu qabdan yoo barbaadan illee jechuudha sagalee keessan kana balleessanii kabiraa galchuudhaaf yoo barbaadan aadiyoodha yoo barbaadanis aadiyoonis fiduu ni dandeessan. Aadiyoo ka jettu kanas yoo kilik gootan fakkeenyaaf keessan sagalee kana balleessanii sagalee biraa irratti galchuu yoo barbaadanis eegaa sarara dhooftanii gadi buutanii kun bakka sound disk jettu kana kilik gootu. Kana kilik gootu jechuudha. Eegasii kana dhiistanii kana irratti as baatanii jechuudha. Bakka kana kilik gootu. Eegasii kunoo as jalatti viidiyoo haa ta'u muuziqaa haa ta'u akkasuma nasheedaa wantoota adda addaa filatanii kanneen keessa irratti okay gootanii jechuudha. Eega gootanii ammoo yoo ammoo gara biraatiin ammoo viidiyoonis barbaadan jechuudha. Viidiyoodhaan viidiyoo tokko hojjettanii sagalee viidiyoo sanii keessan kana hojjettanii isa qofa viidiyoo barbaadanis ammas galarii keessatti deebitan jechuudha. Akkuma aadi galarii keessatti akkasiin galchuu kana deebitanii as keessatti amma mee fakkeenyaaf amma kana haa fidu amma akkuma argitan amma kana
amma maal jechuu barbaadeeti viidiyoo keessan kana jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee keessan san balleessanii sagalee kana kanarratti galchuu yoo barbaadan jechuudha. Maal gochuu qabdan kana ammoo akka fuula keessa yookaan wantoota adda addaa isin dho'isun yoo haala kanaan fiddan ni dho'isitu. Akkana gaditti dho'isuu dandeessu, asiin gubbaa kanatti dho'isuu ni dandeessan jechuudha. Isin galee yoo gaafa akkana dhiiftan viidiyoo keessan isin jalaa balleessa. Suuraa viidiyoon keessan fuulli isaa mul'atu jechuudha. Haala kanatti akka isin jalaa hin dho'isine gadi buuftan jala kanatti hin dabarsitan jechuudha. Gara barbaadan dabarsuu ni dandeessan jechuudha. Eegasii amma sagalee keessan kana balleessuu yoo barbaadan jechuudha. Akka uumamaa akka isin fidda kana balleessanii kabiraa galchuu barbaadan asitti kunoo bakka kana yeroo takka irratti gadi qabdan jechuudha. Akkanatti gadi buutanii kunoo bakka laawundii isaa kana jechuudha. Yeroo takka akkas kilik gootanii kana gonguma sifir irra deebistan jechuudha. Haala kanattiin eegasii raayitii gootan asitti amma raayitii ta'eera. Kanaafuu amma sagaleen keessan badee ka amma nama kanaa ka fide kanatu hojjetaa jechuudha. Haala kanattiin jijjiirachuu ni dandeessa. Haala kana jechuudha jijjiirachuu ni dandeessan jechuudha. Wanti appilikeeshiniin kun baay'een isaa ammallee akkasuma irraa muruu bakka wantoota diqqeessuu fakkeenyaaf ammame viidiyoo kana jechuudha irraa muruu diqqeessuu akkasuma kalaara isaa tolchuu wantoonni adda addaa hundi as jalaaraan fakkeenyuma irraa isin argisiisaa jira. Irraa muruus yoo barbaadan jechuudha. Haala kana irra deemtanii kunoo bakka kanas filattanii isuma kanallee dagalee deebisuu garana deebisuu dalgas deebisuu gara barbaadan jechuudha. Kaa'achuu ni dandeessanii jechuudha. Gadis deebisuu akkasuma immoo garas gara deebisuu irraallee muruu yoo barbaadan bakka kanattis ni muruu dandeessa barbaadan jechuudha. Akkanatti muruu dandeessu. Baay'ee sanatti tola jechuudha. Egaa murtanii haala kanatti dhiisuu dandeessanii isa immoo eegas eega jijjiirtu duuba isaa jijjiirtanii bakka barbaadanis kaa'uu ni dandeessu. Asis kaa'uu guddisuu ni dandeessu. Anammoo arrumaa muree isin argisiisaara. Haala kanneen ittiin fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Eegas eega akkanatti xumurtanii maal gochuu qabdanii bakka xiyya ol garagalte sana kilik gootan jechuudha. Eegas asitti okay jettanii jechuudha. Haala kanattiin isiniif gadi xumurama. Haala kanattiin kun asii lakkaa'ee gara kana walitti deebi'ee gadi dhibba guute galarii keessatti gadi isinii bu'a. Eegas deemtanii wanta barbaadan irrattiin gadi lakkifachuu ni dandeessan jechuudha. YouTube haa ta'u wantoota adda addaa haala kanattiin midhaayifachuu ni dandeessan. Yoo isin hin galle koomentii jalatti barreessaa. Akkasuma immoo viidiyoon kun yoo isinitti tole share like gochuun hin dagatina. Waan isin hin galle gaafadhaa like share akkasuma subscribe gochuun hin dagatina isiniin jedha. Galatooma.